ወይ balaachoo jedhe faaxochi faashinii addisii fidde kunno ammaan booda rifeensi na jalaa caccabee waanan ittiin tokkoffadhu dhabee jettanii too hin rakkatinaa jechuudha. Salphaadha jechuudha. Egaa viidiyoo kanneen keessatti waa baay'ee hubattanii jirtu. Warroonni sirriitti ilaaltanii waa baay'eetu isiniif gala. Maaliif jennaani namni bara kanaa keessattuu nama hojjetu osoo hin taane haala namni sun ittiin hojjetudha istaayitii kan ittiin kennu. Mucayyoon tun amma hojiirra jirti. Badii qabdis natti fakkaatu hojjechaa jirti. Hojii ishii shakashakaarti. Garuu haa ta'uti immoo afaan nama keenya baay'ee nama dhibaa jechuudha. Viidiyoo ishii ilaalee tanan koomentii jala seenee waan nama ajaa'ibu qofa argee ba'e. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoo akkuma isinirratti jalqaba isinitti agarsiisetti jechuudha. Kun kafana tokkofataa, kun rifeensa tokkofataa, kun immoo minxaafii dhiqaa jechuudha. Viidiyoo kanneen irra ijoolleen hojiirra jirti. Garuu haa ta'u warroota koomentii achi jalatti barreessantu na ajaa'ibee jechuudha. Egaa nuti shamarran gola madaamii keessatti gaafa gola ormaa seennee hojjennu waa baay'ee arginee, waa baay'ee barannee, wanti baay'een nu galeera jechuudha. Ishee rifeensa tokkofachaa jirtu san irratti yoon deebi'ee kaawwaayyan kan uffata tokkosu qofaa jedhanii namoonni murteessanii jiru. Uffata qofaa fayyadaa jedhanii namoonni murteessanii jiru jechuudha. Ani waleen teechan immoo akkas jedhee hin murteessu jechuudha. Maaliif jennaani madaamii xiyyaaf kaawwaayyaa kanaan rifeensa ishii tokkosaa fi waanan jiruufis waanan tureefis jechuudha. Madaamiin xiyyaa gaafa jalqaba naa tokkosi jettee dhuftu nan rifadhe. Akkamittaan kanaan rifeensa isii tokkosa jedheen gaafadhe. Kuni rifeensa ni tokkosa. Kan rifeensi tokkosamu istishaari minaamni kun amma dhufe malee duraan hin jiru ture. Duraan kaawwaayyaadhaan tokkofannaa rifeensa keenya maamaan teenya haala kanaan nu tokkosti. Kuni uffataas rifeensas ni tokkosa. Ammallee istishaari caala kan tokkosu kaawwaayyaa kana naan jette yoo dhugumatti yoonan akkamittan tokkosa rifeensi kee yoo gubate hoo jennaan hin qennesinaan jette haraarasaa ni qenneste saniin booda rifeensa ishii fiddeet xarapheezarra ciibsitee rifeensi isaanii dheeradha akkuma beektassanii qumatii saniin filaadhaan filaa tanan addaan qoodee dhugaan siniin jedha tokkoseefi jechuudha. Akka ajaa'ibaatitti bittiin godhee akka ajaa'ibaatitti caccabaanis kan walitti qabates bittiin godhee haala ajaa'ibaatiin istishaari caalaa tokkosee jechuudha. Yeroo san ani ishii irratti argeen kiyya kanaayyuu tokkofachuu ni eegalee. Kanaafuu kaawwaayyaan haraara isaa ni qennesta hin baay'istu akka malee yoo haraara isaa dabalte si guba rifeensa keetis ni guba gogaa qaama keetis argachuu danda'a jechuudha. Haraara isaa qennestee lasiidhaan suuta jettee yoo tokkoste caccabaallee keechaa balleechaa sirritti tokkosa kana sirritti beekaa hordoftoota kiyyaa siniin jedha. Egaa ishii minxaafii dhiqxutti yoo deebine immoo obboleettiin keenya kun minxaafii dhiqaa jirti. Hojjechaa jirti, hojiirra jirti, balleechaa tokko irratti hin argine ani jechuudha. Haa ta'u garuu warroonni koomentarii namni yeroo hojjetu haala namni sun ittiin hojjetu osoo hin taane qabannaa nama saniiti kan ilaalu jechuudha. Ishiin tuni hojjechaa jirti. Dhugaa ijoolleen minxaafii dhiqxanii beektan ijoolleen kophaa keechan minxaafii dhiqxan gola madaamii keessatti ragaa ni baatu jechuudha. Anamma yeroo minxaafii dhiqu baay'ee rakkadha. Sababni rakkadhu beektu yeroo minxaafii kana dhiqu gizee tokko saamunaan itti naqadhaa, gizee tokko bishaanaan itti naqadhaa, gizee tokko nan rigaa, gizee tokko bakka taphachaatuman oola. Garuu amma tooftaashii kana yoon argu sirriidha jechuudha. Sirrii jirti ishiin badii tokko irra hin jirtu. Waan ishii nama ishii gargaaru dhabde qaamni ishii gargaaree jira. Garuu ijoollee baay'een immoo waa biraa keessa seenanii miira biraa keessa seenanii koomentii biraa barreessu. Abashaan keenya waan nama xiqqeessu malee waan nama guddisu hin dubbachuu hin jaalatani jechuudha. Gola madaamii keessatti waa baay'een gargaarsa dhabne baay'ee rakkachaa jirra. Kophaa keenya waa hundumaa gottonnee kan hojjennu gargaarsa tokko malee
kophaa keenya jechuudha. Ishiin har'a oduu nama wajjin hojjechaa jiraatte ta'ee osoo namni ishii cinaatti jiraatee ishii gargaaru odoo jiraatu ta'ee ishiinuu akkanatti hojjettu jechuudha. Garuu tooftaan ishii fidde kuni barumsa qaba sijammar badooma hin qabu jechuudha. Ni qabattee malee uffata qabdi uffata ishii keessanii jechuudha. Garuu namoonni baay'een daabboon maalii taate akkasiyyoon maalii taa'e jedhanii koomentii adda addaa barreessu. Warroonni sammuu dhoqqee akkasii baatanii deemanii osoo sammuu isaanii sirreeffatanii warroota keessattuu warroonni nama jeeqan warroonni jechoota badaa nama barreessanii namoota biyya arabaa jiran osoo hin taane namoota biyya keessa jiranidha. Astaasabii ijoollee shamarran biyya arabaatiif yaada xiqqaa kan qabu yaada baay'ee gadaantummaa kan qabu kan barreessuu fi ijoollee biyya arabaa hojjette osoo hin taane ijoollee biyya keessa jiranidha jechuudha. Kanaaf warroonni ilaalcha akkasii qabdanii ilaalcha fokkataa sammuu keessaa baasaati waan gaarii hojiidha waan ta'eef hojiin kun hundumtuu kabajaa qaba. Wanti hundumtuu iddoo qaba. Iddoon hojiitis hojiidha. Qaamni namaa kamuu ni hojjeta. Gargaarsaa kee ta'uu danda'a. Si gargaaruu danda'a. Luka ishiitiin qabattee bishaan itti gadi naqatte ishii dhibee iddoo bishaan itti naqattuu fi iddoon fagaffadhu minxaafii kana dhixxu ishii dhibee jira. Maalaa gootuu barbaaddarree warroonni koomentii yartuu namaa barreessitan isheen tun jagna akka taateef goobazii akka taate hamilee ta'uu qabdu jechuudha malee akkas jettanii waan hin taane dubbachuu waan hin taane haasa'uu hin qabdani jechuudha. Ani irraa hin baradhani barumsa irraa argadheera akka mataa kootti yeroo hunduma minxaafii yeroo inni kun baay'ee rakkadhamee ijoolleen akka kiyyaatti yeroo minxaafii yeroo inni kun kophaa kiyya dhiqa dhugaan sinitti hima kophaa kiyya fagee riggee saamunaatti naqee waa hunda godhee namni akkanan gargaaru jechuudha. Gizee birraa kan amma samoona kana torbee kana doontaan torbeetti an xiqqoo OIA qabbanaa'uti gara minxaafii 15 oliiti jechuudha. Kana dhiqu kophaa kiyya namni tokko doonan gargaareen guguddaa kan erga dhiqnee kaanellee mooyyuu namni nu gargaaree bishaasa wajjiin marreetoo kaasnu hin jiru. Kophaa kiyya ittanaa kophaa keenya jechuudha. Achi kaasee yeroo inni bishaan isaa keessa gadiyaa yeroo nafus kophaa kiyyan harkisee hafa jechuudha. Nuti warra kophaa nyaannu warra kophaa jiraannu warra kophaa hojjennu yeroo hojii qofa yeroo hojiidha yaammannu kana godhi kana fuudhi gizee akkasii qofa nama arganna malee gizee hojjennu hojii sanirratti yeroo bobbaanu nama nu gargaaru tokkollee hin argannu. Kophaadha kan hojjennu kophaadha kan jiraannu kophaadha nyaata keenya kan nyaannu. Kanaaf warroonni yaada xixiqqoo qabdani yaada keechan bal'ifadhaa yaada siniin jechuun affeerraa hootidha. Kanaaf obboleetti koon atomaan balleechine hojiirra jirta. Warroonni balleechan warroonni yaada xixiqqoo qaban warra koomentarii waan hin taane barreessanidha jechuudha. Siniif galee warroota sammuu yaadu dhabanii sammuu yaadni qabatanii waan hin taane barreessanidha malee namni hojiirra jiru haala kanaan hojjetu kophummaan maal akka nama godhuu fi gargaarsa dhabuun immoo hagam akka nama miidhu sirriitti irraa barachuu qabdu malee yaada hin taane fi yaada nama qeequ tokko namaa barreessu hin qabdani. Warroonni yaada sammuu xiqqishuu qabdani siniin jedha akka mataa kootti akka mataa waleetitti. Obboleettiin keenya kun balleechaa hin qabdu. Ijoolleen lachuu balleechaa hin qabanii. Viidiyoon isaanii hojjetan lachuu barumsa qabaa ergaa qabaa. Shamarran keenya baay'ee rifeensi nu filamuu didee jira. Rifeensi addaan nu ba'uu didee jira. Rifeensa keenya wajjin rakkannee jirra yoo jettan suuta jedhaatii filaadhaan addaan qoodaa filaatoo kawaayyaa kana suuta jedhaa tokko fadhaadha. Warroon istushaarii manaa hin qabne yoo jiraatan akka carraa namoonni hundi istushaarii kan hin qabne jiraachuu dandeessu. Tokko immoo madaamuma jalaa hattanii kan fayyadamtan jiraachuu dandeessu. Ani maalan godha beektanii duraan yeroo madaamin manaa baate kan ishii filatte gizee tokko kan rifeensa isaanii filatanii istushaarii isaanii achumatti gatanii deemuu mitiire maalan godhare dafee rifeensa ishii san irraa guuree ka'ee tanan rifeensa kiyya dafeetu sirreeffadhaan jechuudha. Akkuma ishii san istushaarii ishii san sirreeffadhee ergan ka'e immoo rifeensa kiyya san irraa gugguuree gatee tanan akka rifeensa kiyya irratti argitee naaniloo rifeensa ishii duraan irraa guure san itti deebisaaf jechuudha. Yaa Rabbi meelaala hattuu mana madaamii keessa akkasan godha ture jechuudha. Rifeensi kiyya immoo beezawwee luuccadha. Kan akkasitti na rakkisuu miti goofaree miti luuccadha. Ufuma isaatiifuu bittiin jedha inni na rakkisu jechuudha. Haa ta'u garuu istushaariidhaan yeroo filatan ni bareeda. Inciisa
caccabaan waliin kakka'u jechuudha. Keenya rifeensi immoo akka rifeensa isaaniitii miti in caccaba. Yeroo caccabeessan immoo yeroo filattullee sanuu dibata gahaa dibata madaalamaa ijoolleen kontiraata jirru beezawee dibata gahaa hin argannu qibaatii gahaa kan rifeensi keenya barbaadu argachuu dhabuu dandeenya. Gizee san immoo caccabaan baay'ee nu rakkisa. Biyya keenyatti dhadhaa dibannaa yeroo dhanni dhaanna asitti yeroo dheeraa hiikkaa ta'a. Ijoolleen ofirratti dhaachuu danda'an ni dhaatu kan ofirratti dhaachuu hin dandeenye garuu an akka kiyyaa akkasumatti caccabsaa jiraatu jechuudha. Kanaafuu malli kun mala gaariidha. Humna bishaanii mala dubartii kan jedhan inni tokkoffaan ijoollee lamaan kanarraa waa hedduu barachuu dandeechuu ergaa guddaa of keessaa qaba. Viidiyoon isaanii lachuyyuu ergaa dabarsanii malee badooman dabarsanii maaliif yeroo kophaa ofii hojjetan haala kamiin akka hojjetan wanni tokko yoo isaan nama rakkise immoo deebanii qaama ofii ajajanii qaama ofiitinis hojjechuun akka danda'amudha kan irraa baradheeni. Ishee minxaafii dhiqaa jirtu. Boruufuu gizee minxaafii dhiquu amma haala kanaan anis viidiyoo isin hojjedha eeggadha viidiyoo waleetis jechuudha. Akkamitti walee minxaafii walitti akkamitti bishaan itti naqatti qabatti shiboo bishaan keessa yaa'u akkamitti qabatti kan jedhu kana fakkaata. Viidiyoon kun yeroo isinitti tole laayik sheer gochuudhaan mana kanaa nu guddisaa isiniin jenna. Turtiin wajjin gootaniif galatooma. Yaadaaf qeeqa qabaattan saanduqa koomentii jalatti nu kaa'aa isiniin jenna. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtii turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha.